Maaloo Oromoo kottaatiin abbaasaa gudii kana keessaati maaloo mana natti cuftee jirti gadi ba'uu danda'an jiru. Eessayyuu nattu naan jettee gurbaan na kabaleera wallaahi laazim. Lubbuu kibnaaf sodaadhaa jira baay'ee maaloo rabbii fedhaatti kottaa na baasaa as keessaati. Namtichi biroof dawwalamnaan hin beeku anis hin beeku naan jedhee isaaniif deebise. Numeessa haadha keessa abbaa kee dhaqasumatti si ajjeefna naan jettee barri nutti cuftee jirti baay'ee sodaachaa jira. Akkuma goote godhiiti baqqala poolisiin dhufanii nama fuudhanii baallaa dhokkoneef maaloo eessayyuu deemtaman saraatiin nu iddatti jedhanii gisee dawwalan hin beeku kanaa booda waan akkasii nan gaafatinatti dawwalinaa hin beeku naan jedheedha. Rafaa dhokko baallaa akkatti waraabuun dhabeeti. Wallahi asii wallahi kaawwan inni gabalee kaawwan bitti wallahi jeesu bakka nagaa keessanii isiniin jedha ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii egaa akkuma viidiyoo amma sin argisiise kana akkuma argitan akkuma dhageessan jechaadha namni gurra qabu hin dhagaa jedhee yaada egaa mee viidiyoo kanarratti waa tokkoon dubbadha jechaadha. Like, share, subscribe gochaa kottaa mana kottol seenaa mee micaawwan tuni kan jiraattu Joordaan keessa jechaadha. Joordaan keessa ishiin kan jiraattu micaawwan kun akkuma tasaa ta'ee YouTube koo jala lakkoofsa fudhattee warrattee erga na dubbiftee torbee tokko waan hin caalle guutne torbee tokko jechaadha dhiyeenyadha kan ishiin na dubbiste. Rakkoo amaa keessa akka jirtu jechaadha micaawwan kun. Rakkoo amaa keessa dararama amaa keessa naa dawwalti erga na dubbisuu qabdee naa dawwalti bakka gaaf tokko suura keenaa ergi posting godha ijoolleessi gargaaraan akka tasaallee yoo jiraatan jedhee tanaan postii godhe gaafa nani suura shii kana postii godhu kana shaangulliitii boo'ichaa kan bakka share godhatallee ashaangulliitiin boo'ichaa maal namaa godha namni tokko gaafa inni jiru gargaaruudhaaf tattaafachuudha malee indo yommuu kana shaangulliitii boo'ichaa irra kaan jechaadha. Inna obboleettii kana qaatadha jechaadha eegashiin na barte maaloo gargaaraan jedha. Kaleessa waan godhu dhabnaan dhugaa waaqayyoo sagalee ishii jechaadha baay'eetu na bira jira sagalee na argitu hinqirfachaa gizeetti na dawwala gizeetti hinqirfachaa jechaadha. Wajjin hinan bo'a. Maalin godhare asiin nan barbaada achiin nan barbaada nama kunis kana naan jedha sunis kana naan jedha keessattuu wanta nani tuffadhe tokko keessaa jecha warra maqaasaayyuu beekamtiin qaba ofiin jedhanii hordoftoota baay'ee qaban jechaadha isaan bira dhaqee tanan maaloo micaa'oo kana gargaara maaloo rakkoo keessa jirti maaloo mana keessanitti tolla seessisa maaloo jedhee kadhadhee dadhabe. Dhugaa isa waan kun na argochaa rakkoo keessa jirti mucattiin kun maaloo haa gargaaru jedhee tanan kadhadhe tokko deengada walla seessisee mana isaatti nama kuma tokko jala jira kana keessa namni tokko hin dhabamu ture hin beekan gargaaru mucaa'oo kana jechaadha achi walla seessisee warrateet inni kanaa sa'u waa'ee jaalalaa waa'ee maalii taasaa animmoo la seene tanan nagaa gaafadhe achi booda maaloo rakkoo mucaa'oo hin rakkatee jira waan ta'eefan ol seeneen jedhe qabee ganna darbe qabeeta singari na darbe jecha maalifi yeroo bashannanaa yeroo kolfaati malee yeroo warra rakkateef sagalee ta'uu miti kanaaf ganna darbe jecha warra rakkateef sagalee ta'uu fedhii hin qabu waan ta'eef rakkoon ijoollee keenya shamarranii rakkoo gurguddaatu jira. Kaasanii kan baasanii dubban kan bilbila yoo farkaan qabnetu jira bar bilbiluma kan hin qabanne danuu isaaniitu jira yeroo rakkoo obboloota keenyaa kana ifurra jenneeto ijoolletti iyyinu warri beekamtii qabna ofiin jedhu nama tuffata akkamitti akka ijoollee keenya kana gargaaru dhugaa rabbii natti ulfaate jecha ani garuu amma dandeettii kiyyaa obboleettii kana gargaare jecha amma dandeettii kiyyaa wanti irraa hambifadhe hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa imboosii waan godhamnaan viidiyoo waraabinaa ergadeen mucattiin tuni Faaxumaa
Fatiyaa Muhammad jedhamti jechaadha. Fatiyaa Muhammad jedhamti maqaa ishee. Inna na rukutuu na dabaddabu maalan godhaalee konaan jette. Maalan godha akkam godhu jette. Gizee ishiin hinqirfattee boosu jechaadha. Gara sa'aatii meeqa hojii hojjechuu hin dandeenya. Hojii hojjechuu hin dandeenya. Nama boo'aa jiru akkamittaan hojii hojjedhare. Qabata saree harkitti na jiniin sana isa qabatan godhadhareetuman. Mucattiidhuma wajjin nan bilbila olii gad oofa. Deemi mana faa qulqulleessin jedhaan. Ijoollee ila soofaa guddaa argitanii dhugaa waaqayyo ofiishiitii viidiyoodhaan na dawwaltetti soofaa kana jechaadha. Akkanatti dhiibitoo alatti gadi baasette. Alatti gadi baasi qulqulleessette. Lakki micoo dandeessee baaftu ila kanaan lutti ishii kun hiitee kunoo mana geecha kulaalitii shiite ijoo dhiiga fincaatte micoon kun jecha bishaan dhugifaan jedhaan waan godhoon nabi inna akkamitti soofa kana me odoo sin ta'e soofaa gurguddaa kana akkamitti gottottanii gara haalaatti gadi baaftu nama dhukkubsatu dhiisati jecha inna achi micoo dhanan akkana ziggo oofitoo jala qulqulleessitoo dafitoo deebistoo isheen eenyuun jedhiin alatti arguun qaba soofaa kana naan jette. Alatti ija kootiin arguun qaba. Firiijii amma biraa ga'u kana firiijii kana kaasitoo qulqulleessite. Kaasitoo laalame firiijii dhiira seete ta'uu dubartii dhabar. Dubartii keessaa daa'ima xiqqishuudha rakkootu biyyaa baase malee mucattii kana. Rakkootu biyyaa ishii baase mucattiin kun akkanaa seenaa ishiinatti battutti baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa waaqayyo mimmaan hin qabachuu dadhabecha. Nama mana namaa keessatti guddachaa turte waggaa hedduu. Mana namaa sana keessatti guddatte achuma ammoo gara biyya Arabaa kana kan dhuftedha. Nama haadhaaf abbaa biratti hin guddanne mucattiin tun. Of jijjiiruudhaaf jecha biyyaa baate. Nan jijjiirama nan guddadhaa laata jettee jechaadha. Kana asitti aramni itti taphatte akka barbaadetti itti taphatte jechaadha. Akkam gootee dandeessee kaastareen kaasu jedhiin hin jedheen firiijii akkamitti micoonan booda sissitire joo. Innaan ajjeefti jette baay'ee sodaatte micettiin jechaadha. Daldalaan ishii fide daldala eenyuusaa cufameedhaan. Namichi daldalaan biyya sana keessa jira inni arabticha kan hojjetu manni duranaa ta'uu didee manni lammaffaa naa ta'uu didee manarraa manatti ishii dabarse malee ofiisaatiif dabarse ofiisaati immoo damoosa ji'a 6 fudhate harka. Ishii harka fudhatee garufte ji'a 9 anji'a 2 argatte anji'a tokko kana booda birri ishiin kennutte niitii jechaadha. In argitu birri jette. Akkanumatti teessee hojjettetteen jechaadha. Qonqoolle seeraan ittiin kennitu bala. Misaarra ittiin geetu mana qulqulleessaa soofaa liga doofaa oolte misaa gisee takkitti argatti. Qursii malee shaayii malee jechaadha. Inna mee bakka obboleettii kana obbuusaa. Viidiyoo waraabin jedhe waan godhamna sagalee ishiin naa qabde qabee Facebook irratti post godhe TikTok irratti nama xiqqootu Facebook irratti illee nama baay'eetu share godhate. Kaasaanii rabbiin kee si haa baasu jedhaa kaa waaqayyo si haa baasu jedhaa. Okay rabbiidha gaditti waaqayyoodha gaditti namni waliif hin barbaachisa. Beeka akka waaqayyoo rabbiin nama gargaare malee ba'uun hin danda'amu. Ilaa obboleettiin kun garuu waan nama ajaa'ibu. Ani suman barbaada ani kaleessa otoon bilbilarraa akkaatti sagalee boo'ichi ishee akkasitti ilaalu nyaataan hojjechaa jira. Ani nyaatu basanuu dagadhee nyaatitti hoggaa akka tasaa dhuftaniiti malee aarri ol buk jedhe nyaataan hojjechaa jira bara. Ishii naa ta'een bilbila qabadha. Odoo nama eenyu ishii taateen natti buubbiftee anaan tumti bara. Micootuma maa jirtu akkamittiin ani yaanni kottas gabbaare micoon moodaa jechaadha. Enna video ishiin naa waraabde kana jechaadha. Kaneessa kana video naaf waraabde. Video kana mucaa tokkotti ergeetanan. Isa ishii sagalee naa qabdee boo'ichaa kana jechaadha. Maaloo sagalee ta'eef biraazerii koon jedhe. Sagalee ta'eef maalooti beekamtii guddaa qabdaan jedhee erge. Ati nama moo sareedha naan jechuu dide. Oggaa kaan na dubbisaa oggumaan kana sagalee ta'e jedhu ati nama moo sareedhaan jechuu dide. Ilaalaalaa. Sammuu ijoollee keenya argitanii omtuu namaa yaadachaa. Ennaa amma tokko ijoollee Facebook irraan keessan na dubbisanii warroonni lakkoofsa kaan keessan ishiillee dhaqanii dubbisanii micayyoo wayii ishiin na dubbistinaan jettee bakka hidhanaa lana miceessee gaachi jiraate jedheeni galgala amma sa'aatii meeqatti jecha akka beerutiitti sa'aatii tokko amma sa'aatii tokkotti an ta'a jechaadha. Asuma bootuma kanan ta'a simmeedheetu hojiin qabu waan ta'eef galgala
irriba koodiisen eessa geesse laata dheen eegachaa garuu wanti nani oggaa taaskii mucoo tokko ergaa fi taaskii erganii fi ishii eeggadhanii lakkoofsa isaanii immoo naan kenne mucoon tun mana keessatti malee mana keessa gadi baay'ee hojjetu eenyu hin qabdu maqaasaayyuu hin qabdu bilbila kallattii jechaa innaa taaskiin si ergame naan jedhanii karaa jira naan jedhanii adaraa kee yeroo baatu torban tokko si wajjin dhiphachaa ture yeroo baatu baheera baqqaa jedhii akka jarri sin qabne ittiin jedhan ishii naan jettee otoo teessee na wajjin haasoftu saati xiqqoo keessatti ani maal akka hin dhufee ta'u fuudhe ta'uu waasa sana hin beekan nan bahes naan hin jenne nan taa'es naan hin jenne bakka waachumaraan irraa baate onlaayinii irraa amma ammaatti onlaayinii irratti hin deebin lokeeshinii ishii na bira hin jiraachaa lokeeshinii ishii naa kennitee jirtu akkuma jedhan taaskiin dafee ishii dhaqqabe ta'uu waasa sana hin beeku jecha hordoftoota kiyya ilaa namoonni shamarran keenya warra rakkate hin gargaarre sirrallee borongaa mucattii shamarranii takka keessattuu waan ishii taasisan eenyu barreessite viidiyoo ashirratti barreessite maal magocha viidiyoo waraabanii bo mucahoon tuni qullaashii miti kan ishii viidiyoo waraabdi dhaggeeffadhu intala islaamatti shaffanattee waarratteeti viidiyoo fuula ishii kana qofa mul'attee oromoo na gargaarattee boosse malee qullaashii kana baateetu viidiyoo fi waraana maal gocha viidiyoo waraawati waan ishii bukeessite jecha baay'ee taasisabe shaffanattee waarrattee akka amantii ishiitti shaffanattee waarrattee viidiyoo waraabbattee sagalee naafaa ta'an namni jette sagalee namni namaaf ta'e rakkoodha rakkoo keessaa nama baasan ijoollee baay'eetu rakkoo keessaa ishii baasuudhaaf tattaafate karaa kiyyaanuu kan dhufe jecha anis ammoo humna kiyyaa keessaa baasuuf kan tattaafadhe innaa obboleettiin kun yoo waan ishii gargaaree baatee jiraatte eenyu bitatte na dubbisuu dandeessi waayifaa bitatte gaafa ishiin keessaa ba'ee raasan jira jette immoo dhufee viidiyoo isin hojjedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa rakkoo garaagaraa keessa warri jirta yoordaan keessa ta'e baha kamiyyuu haa ta'u adaraa keessan keessaa waa'uudhaaf keessa na dubbisa anillee nama siniif nan mijeessa siniin jedha waan na dhaggeeffattaniif yeroo gaarii qabaadhaa laayikii gochuun dagatinaa laayikiin keessan namoota hedduu bira gahaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa chaa'u siniin jedha baay